جالته مالي نمان هدو جالتون ناركين يا جامع كان بيخا نما هدو جالته هدو دا لقى ربي نمين هدو جالتون ناركني جالت شو قولس إنجو جالتي وان جالتن كبج سيقله كان بيخو كوانا كان ما هفي وكان كان ما ديرات أبي وكان كان ما مبلغ كابوتي ميتي نمني كنا ما غوريغا ميتي شهيدا ورتبو أستاذ سبسان يكسيتي بيخو كابتن نمون نجاتشو قوتهم ما ساتي قوتهم ما ينسى كسيك أبتي يقوي مورني كإبدات هني مفهوم جالته سنيكال تقالين ثاني رقم ربوش يوتا سيجي متي تدوتا كابري جرتو يوم بوجي هنوخا كنانجا يا أزلي guys devil kuni dhuguma dubartii jabduu ta'uu kee agarsiisa. thank you kanu marakoon biraatu kun jiru garuu manni hubachuun adi deebar kanaaf inni nu waliin didini waliin nu diduudhaaf mudhiidhatan bar subhanallah Bar warri akkasiisu warra meeshaan osoo jima irratti duute bar. Warra akkasiidha warra miirri qaamni silaa dubartummaa isaa irra du'e dubartiin akkasiisu ni warra abdii kutachiisuuf yaalu sun. ati doktora beektaa gawaa hunda beektaa yaa doktor Sabboon haa ta'u yaa. ati meeqa maraamartee warra akkasiisan dhuguma asli ummanni ni beeka doktorummaan kee laal asliin kun bar doktor biyya chaayinaatti waggaa 27 barate simmeetii namoota akkasii miira isaan akkas godhu ni beeka laal ammala laal siigale kanaaf if maraamaruu qabarree dawaa fudhachuu dawaa dhaamiif mee waan fayyadamuu qaban Dawaan isaanuma bira jira amma sa'aatti kan isaanuma bira jira tallaaja maraqanii tallaaja arbaa faa yoo ta'e filatamaadha kisaaraan qabu tallaaja arabaa yoo ta'e faa filatamaadha tokkoffaa akkuma tallaaja bira gaariin ulaa guddoo bananii mana qabbanaa banan gubbarra Mustoo Abdallaa Khairu kana miyuuti narii awwaal jala jirtan warri miyuuti qabannoo qabdan. Bananii achi keessaa maal fuudhanii waan akka chokkolaataa kana kireemii kana waan mimmi'aawu kana fuudhanii kara jaraa kanallee asiira babbareedaa akka maangoo kana ammallee gaffiqanii as butanii waan akka tuffaa kana inab jedhanii kuduraa fuduraa garaagaraa kana wal keessa godhanii hayyee doktora keenya nyaatan. Irra hedduu mootu ganama dhiira faa yoo ta'e dhiirri salphaadha. Dhiirri simmeetiin irratti du'e ganama shaayii aannanii timira firii afur yoo nyaate. Firii afur qofa. Torbaan tokko. amma asirratti waa si Jaalalli kun maal akka ta'e arga jechuudha. Jaalala qaama isaatti uf beeka. Fedhiin itti baay'ata. Yoo jaartii isaa akka duraan baasitti torbaanitti 15tti sana takka barbaadu ta'e galgal irraa barbaachi. Jaartima isaa tanatu itti bareeda. Qaama isaa kanatti uf beeka yoo dhiira ta'e. doktora dubbachuu jiraani dhageemaami sagaleen doktora Namni jaalala beeku jaalalatti qoosuu jechuudha. aso akkana kunoo laal bar kanaaf yogguu dhibeen jabaattee dhukkuba fitti wallaalan qaama keessatti mana yaalaa deemanii doktoroonni gaafataniif kan amba gumaan si gaafadde la maaliif rakkooni nama dhandhamanii hin beekan dhandhama jaalalaa waan isin fakkaattu waan hin beekneef nama jaalatamaa fi nama jaalatu dura dhaabbatan jechuudha. Uummata keenya dawaan kun dawaa salphaadha. Takka jallaatti nyaattan jee lammaffaa chukulaattaa nyaattan jee sadaffaa tuffaa nyaattan jee afraffaa aannan qalaasa takkaa fi timira 4 ganama subii ijoolleen dhiiraa nyaattan jee. Shaayii aannanii yoo wacii hin baafnu yoo jedhan baasii ofitti hin guddu yoo jedhan ganama timira firii afurii fi aannan shaayii aannanii kubbaayyaa takka ganama garaa duwwaatti illee irbaasa. Okay. Ijoollee kun dhiiraaf jechuudha. Dhiiraaf ka dhiirati. Dhalaas addatti himiif mee kophatti.
Ijoolleen shamarranii waan akka chokolaataa waan mimmi'aayu kana nyaata. Waan akka keekaa kana. Waan Ganama mimmi'aayu. nyaatamu guyya moo yeruma hunda? Ganama yoo nyaatan wayya. Ganama waan hirribaa ka'aniif sammuun isaanii qulqulluu waan ta'eef rafanii yaada garaagaraa ofirraa barreessanii waan ka'aniif ganama bareeda. Okay. Hayyee gaa walii gallee jirra. Ani baay'ee gammadee jira yoo dawaan argamtee fi akkasitti meediyaa kana akka gaariitti waliin deemne jaalala walii qabanyee mirga walii dhiibuu baannaan baay'ee natti tola. Ajaja doktorri jee kana dawaa bareedaadha. Fudhadhaa fayyadama. Jaalalti qixxeedha akka jaansan taana. Ammoo du'aa takka isinii godheen ture isin hunda rabbi jaalala isinaa qabsiisu bakka takkatti. Maal jaalala qaba uummanni jaalala. Uummata halkanii guyyaa booksii booxxafa qabu jaarsaaf jaartiin bara kana. Uummata halkanii guyyaa waliin jaalala maal beeku. Wallahi yaasee. Jaarsaaf jaartii baatudha baatitti waliin dubbifnee jira. Jaarsaaf jaartii baatitti guyyaa takka wal argu halkan lama yookiin sadii wal bira bulu halkan duraa san waan baay'ee takka addaan ture foloo isee halkan lammataa waliin oodu jira bara. Saya asli wallahi dhugaa kan keeti. Sanamni yeroo takka wajjin taphate akkamitti deebi'ee walitti aarasa? Bar isaa iyyuu osoo halkanii guyyaa ina wal bira taa'e. Osoo isiin mana teetti. Osoo inni mana taa'e. Sigale. Amma duraan abboonni kenna keessattuu yoo ilma qotee bulaa taate fakkeenyaaf ganama yoo xiqqoo deemee qotellee sa'a 24 wal argan wajji bulan. Waggaatti taraa takka taraa lama wal lolanii wal tuma wal jaalatan. Dhaloonni ammoo kun isiin kadhala idumana araba inni kadhala gullee yookiin kansirama wayii yookiin mana ta'a alaa kullee alee tokko dalagaa qabaate tokko dalagaa qabaachuullee baatu yookiin lamaaniin dalagan baatitti halkan lama halkan sadii wal bira bulan taraa dura dhufan qofa wal dudubbisan wal rakkufan ganama lammataa Filisxeenimaa fi Israa'el. Boxing miti jechuudha. Halkan lama wajjin bulanii halkan takka nagaan bulan halkan lama xiqqoo rafanii ka'anii bar wal lolanii. Akkuma sababaa rabbiitu qalaqalee biyya xiqqoo waan hojjettee jiri. Barbee waraannattee kaate fiidee silkima isaa fa'aa utaalte azalaa bar silkii seentii eenyu sii barreesse eenyu ergite maalii ergite silkima.